Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa olbaa guyyaa Rooliinsiin itti maana waliin tura. Taphoonni torbee 10'ffaa Liigii 1'ffaa Oromiyaa ramaddii C Shaambuutti Jimaataa irraa geggeeffamee ooleera. Dirree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti sa'aatii 3 irratti baakkoo fi hojjettoota mootummaa godina Horroo Guduruu gidduutti godhameen baakkoon galchii 1-2 dursaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiitiinis hojjettoonni mootummaa Horroo Guduruu 2-1 baakkoon injifataniiru. Dr. Reqeenyammoo taphataa hojii taphichaa ta'uun hojjettoota mootummaa Horroo Guduruu irraa badhaafameera. Isteediyeemii magaalaa Shaambuu irratti sa'aatii 2 irratti Billoo fi Shaambuu gidduutti taphaa godhameen Shaambuun galchii 2-1 Billoo injifateera. Shaambuun Billoo injifachuu isaa hordofee qabxii isaa 26 kan gaate yoo ta'u, imala shaampiyoonummaa isaas bal'ifatee jira. Shaankuut Piiter immoo Shaambuu irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tuma fufuun sa'aatii 4 irratti Silkaambaa fi Geedoo gidduutti taphaa godhameen galchii 4-2 boqonnaa bahuun taphaa boqonnaa deebiitiinis Silkaambaan galchii 4-1 Geedoo injifateera. Masfiin Mulgeetaa immoo Silkaambaa irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 6 irratti Sulula Fincaa'aa fi Jaajjii gidduutti taphaa godhameen galchii malee qixaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis galchii 1-1 qabxii qooddatanii jiru. Rooberaa Shuunaa immoo Jaajjii irraa taphataa hojii ta'uun badhaafameera. Tapha waaree boodaa sa'aatii 8 irratti eegaleen gabaa Jimaataa fi Abaaboo Giduruu gidduutti godhameen galchii 1 qixaan qabxii qooddatanii jiru. Gammachiis Mitikuu immoo gabaa Jimaataa irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Torbee 10'ffaa xumuraa sa'aatii 10 irratti Horroo Bulluqii fi Luugoo gidduutti godhameen Luugoon galchii 3-2 dursaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaatiinis Luugoon galchii 4-1 Horroo Bulluqiin injifateera. Kennaa Geetaachoo immoo Luugoo irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera.